Ashama harka fuune isiniin jenna. Daawwattoota keenya warroonni koomantii irratti dubbiin kun dhugaadhaa silaa jettanii nu gaafattan. Turtan akka dhugaa ta'e hunnoo ammaan isin garsiisa pirofaayilee hiyyarraa suhaayee ooroo jaagirta. Pirofaayilee hiyyarraa kiriipti fit proogiraam beetaa wanti jaamusan kaamaan dura gad isinii dabarsinee jirru. Isintiin garsiisa. Mallattoon sun tana. Kiriipti fit proogiraam beetaa ni gartanii. Ookee mallattoon sana achi dhugaa seennes baalaansii xiyyaa jechuudha. Baalaansii xiyyaa isinitti agarsiisuuf immoo akka dhugaa ta'e soban ta'e wanni kun viidiyoo irratti maallaqa akka argatan viidiyoolee kanumaan daataa keessan keessaas godhaa jirtan. Viidiyoolee tiktook irra gadhiiftan viiyuusiin isaanii baay'ee haalaan deemuu jira garuu bu'aa akka isin hin qabne isaan irraa fayyadamuu qabdan hunnolaa. Kiriipti fit proogiraam beetaa viiyuusii 14,000 Malini guyyaas doolaaris yeroo 8.96 jechuudha. Saantima 96 jechuudha. Kunuun viiyuusii 14,000. Gua viiyuusii 200,000 viidiyooleen garee kanatti isinii deemu jira. Bilaash isin dura bu'aa dhaba isin dura hin ta'in jechuudha. Ergan jalqabee namni naaf jalqabame guyyaa muraasa ji'a tokko hin ga'u torbee lamaati hin ga'u. Akkanaa inni isin hin jaa.